namoonni hedduun wal fuudhanii gisee walii kan miira keessa seenaniiti. Miira keessa isin galaamiti. Kanaaf nama bilchaate heerumaadhaan isin jaa dubartoonni. Saniifuu namni hancufa liqimsee bareedaadha. Hancufa liqimsuun aynata lama jira. Liqimsee hucciisisanii miti. Xiqqishuma liqimsee wayyalaati. Hucciisisan maal naa godhansi jamar dooktaran taane isa walgiigat kan hin qabu. Saniifuu heerumii kaayettan kuni an barna dhibaabar. Samboodoo ni dhalta jeelaa tokko ni dhalta jaalaga ni dhalta si guddisa ni dhalta si guddisa maal seetanii heerumni jarjaraan itti seenan jarjaraan keessaa bahan jechuudha. Namatti hedduu argine mirgaa wal fuudhanii bitaa walii haa jiran asiin gisee akka laallu wal fuudhanii gisee asiin laallumoo walii kanii jiran. Maaliif walii kanii namni keenya jarjaraa wal fuudhaa heerumni itti yaaduu barbaachisa. Okay? Itti yaaduu barbaachisa. Heerumuudhaaf sirriitti gad dhaabbattee itti yaaduu qabda. Bultii jechuun dubartiidhaaf jireenya isii kan dhumaati. Kabajaadhaanis bultii. Guddina ulfina bultii. Bultii tana keessa akkuma isin dhuftanii barreessitanii heerumi jettanii fiigee leet jetman keessaa baay'ee kun sirriidhaa miti. Dirqama heeruudhaaf tasgabbaa'uun qaba. Tasgabbaa'uu giseen isin hin jiru itti yaaduun qaba. Seerota heerumaa baruun qaba.